Dubbiin akkana tibbana warri mootummaadhaa gara godina Baalee deemanii akka malee dubbiin sun achitti ijoo miidiyaa hawaasummaa ta'uudhaan namoonni gariin ammoo warri gartee silaa nuti sheekha ofiin jedhan illeen ajandaa guddaa uumanii miidiyaaleedhaaf takaaruu uummata gidduutti uumteetiin turte. Dubbiin akkana biyya mafaatu gidduu kana gara godina Baalee imaluudhaan piroojeektii wayii kan godina san keessatti hojjetamee keessafuu paarkii tokko ijaaranii paarkiin kun naannawa Soofuu Markanatti ijaarame. Akkasuma ammoo miidhagina gaarreen Baaleetii fi ajaa'ibsiifannaa lafa agartee teessuma Baalee kana irratti qaban hooggantoota walitti qabuudhaan lafa san dhaqee waan achitti waggaa 4 dura waadaa seene tokko keessafuu holqa Soofuu Marsan irratti waan ijaare piroojeektii wahii tokko eebbisiisuudhaaf egaa kan inni achitti dhaqee achumaanuu lafa Baalee tana daawwatanii lafti Baalee tun akka malee mijjoottuudha waa'ee qonnaa kana irratti yoo gartee qaceellotti irratti xiyyeeffannoo argatu taate Itoophiyaan tun hiyyummaa keessaanii baati maqaa jedhuun marii guddaatilleen godhameetiin ture. Obbo Jawaar Mohammadilleen hin callifne yaada irratti kannateetiin ture. Mee jarana waan isin hin beekne tokkoon gurra isin buusati gurra keessan naaf liqeessaa jedha Obbo Jawaar Mohammad. Jarri biltsiginnaadhaa sanbattan darbe kana Baalee turan. Holqa Soofuu Mariif xiyyeeffannoon kennamuun wama gaariidha. Garuu holqi kun miidhagfamee uummata godinichaa guddaa kanaaf galii guddaa kanneen uummata kana hiyyummaa keessaa baasa jechuun waan hin fakkaanne kan jedhu Obbo Jawaar Mohammad. Haala qabatamaa nageenya biyyattii ammaan kana jiruun Baalee fagoo san dhiisiti haroowwan baatuu funyaan Finfinnee jalaa sanuu namni dhaquu dhiiseetii riizoortiiwwan irra jireessi cufamaniiti jiran. Riizoortiin bareedaan diida Fantaalleetti laga Hawaas irratti birrii biliyoona hedduudhaan ijaarame tajaajila eegalee waggaa tokko osoo hin geeni cufame. Haruma wancii kan waraanni mootummaa Kiflaxooriin eegu tana turistii biyya alaa meeqatu ji'atti daawwata. Lakkoofsaan quba harkaa hin caalu. Kan hawwattoota turistii fagoo kanneen akka Laalibalaa silaa waan gaafatamu miti. Walumaa galatti bakka nageenyi hin jirretti misooma turizimiidhaa jedhanii odeessuun of sobuudha. Baalee guddattee uummata ishii rakkina keessaa akka baaftuuf fedhiin jiraannaan wanti hojjetamu malee kan biraati. Godinichi lafa oomisha midhaaniiti. Qonnaan bulaan achi oomisha isaa akka guddisuuf kan isa gargaaru xaa'oo qulqullina qabu gatii madaalawaadhaan argachuudha. Oomisha isaa gabaa geessee gurgurachuudhaaf ammoo daandii konkolaataa gaariitu isaan barbaachisa. Garuu daandileen aanaalee godinichaa roobeedhaan wal qunnamsiisan caccabaa fi hanganna dhiisii bonayyuu hin deemsifnedha. Daandumti gartee roobee fi Finfinnee wal qunnamsiisuu qulqullina gahaa waan hin qabneef jecha yeroo yeroodhaan balaa konkolaataa suukanneessaa ta'eef uummanni keenya saaxilameetiin jira. Dabalataan yoo dhuguma Baalee guddisuun kan yaadamu ta'e warshaaleen oomisha qonnaa yookaan food processing godinichatti akka dhaabbatan gochuudha. Qamadii fi garbuun Baalee gara Adaamaatii fi Finfinnee fe'amurra achumatti daakamee gara paastaa buskutii fi koshoroo fa'aatti osoo kan jijjiiramu ta'e maallaqni godinichatti hafu ni dabala ture. Dargaggootaafillee carraa hojii guddaatu babal'ataatiin deema. Kanaafuu Baalees ta'e Oromiyaa guddisuun yoo kan barbaadamu ta'e hojiilee oomisha qonnaa guddisan kan geejjiba oomisha sanii saffisiisan warshaalee bu'aa oomisha sanii achumatti dabalan irratti fuulleffachuutu fala. Jaarsolii fi warri siyaasaa imala kanarratti hirmaattan Abiyyi dubbii jabduu takka gaafachuudha qabdan turte. Dhimma gaarreen Baalee irratti biyya Imireet waliin waliigalteetu jira. Waliigalteen suni maali? Liizidhamoo gurgurtaadhaan kennameef waggaa hagamiif kennameef naannawa sanitti maal hojjechuudhaaf deemtu? Gaafileen kun godinicha san qofaaf osoo hin taane biyya guutuufuu deebii guddaadha barbaada. Maaliif yoo kan jettan taate uummanni miliyoona 40 caalu kan naannolee Oromiyaatii fi Somaalee akkasumallee biyya Somaaliyaa jiraatuuf maddi bishaanii gaarreen Baalee kana. Gara fuula duraa addunyaan tunuu gaaza caalaa bishaan tulee calloo tarsimaa yookaan istiraateejik risoorsii ta'aatiin jira. Qaamni gaarreen Baalee to'ate jireenya uummata miliyoonota kanaa to'ate jechuudha. Maarree gaarreen bishaanii guddaa kana biyya alaatiif kennuun balaa biyyatti harkisee dhufu beekuun barbaachisaadha. Waliigalteen Imireet waliin godhame maaliif iccitii ta'e? Kan biraa dhiisaatii eebba Soofuu Markan irratti riizoortii warra Arabaatiif naannawuma sanitti ijaarame maaliif mul'ifamuu dhabe? Carraan uummata kumaatamaan warra Arabaa kanaaf jecha buqqaafamee hoo maali jechuudhaan Obbo Jawaar Mohammad dhimma kana irratti gaafii godhee warra gartee aangoota mootummaa kan isaa wajjin lafa san dhaqe silaa Abiyyi waan kana gaafattanii dhimmi kun waan fardiidha jechuudhaan gaafate wanni gartee achi dalagame akkamitti akka gartee bu'aa qabu
keessafuu qotee bulaa naannoo saniitiif lafti sun gartee lafa akka malee qotee bulaadhaaf mijataa fi qonnaan bulaan baay'een lafa san irraa kana durallee Itoophiyaa tajaajilaa ture gara fuula duraa qaceellotti akka jabaataniif ammoo wanni qotee bulaa kana barbaachisu riizoortii lafa dhiyoo sanattuu turistiin dhuftee daawwachuu dadhabde kana lafa sanitti gartee turistiidha harkisee fidaan manaama kanaafuu silaa wanni bakka sanitti jalqaba irratti fuulleffatamuu qabu waan akka kanaati waan qotee bulaa kana fayyadu waan galii kana lafa saniif galchuu qaceeloo danda'uu qaba jechuudha egaa kan joori yaada irratti kennate gama biraatiin dhimma waa'ee xaa'oo kana irratti illee tibbana akka malee komii jirtu baaseetiin ture komiin jijjirtuu fi odeeffannoon garagaraa kana Jowaar Mahamaffaan maxxansaatiin turan sun dhugaa ta'uun gama mootummaa irraa illee mirkanaa'ee guyyaa kaleessaati illee gabaasni adda addaa ba'aatiin ture wanni gartee maqaa xaa'ootiin biyya alaatii harkifamee dhufu kun aangawoonni muraasni dhimma kanaaf gartee itti gaafatamummaa qaban maqaa xaa'ootiin uummata kana saamuu malee bu'aa takka akka gartee uummataaf buusaa hin jiraanne gabaasa tokko gallakkiseetiin ture gabaasni sun dhugaa ta'uu wantoonni addeessan wantoonni mirkaneessan gama mootummaa biraahuu bahaatiin jirani mee gabaasni waa'ee xaa'oo sanii kan Jowaar Mahammad bana baase maal akka ta'e gurra siin buufna ammallee turtiin waliin taasisan afeerraa keenya dhimma xaa'oodha. Torbaanoo darbeef dhimma xaa'oo biyya alaatii bitamee Jibuutii yoo ga'u dhagatti jijjiiramee argamee barreessaa tan ture warra dhimmicha jalqabarraa hordofaa hin turin hubachiisuudhaan waan ta'e gabaabsee akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessa. Xaa'oo waqtii oomisha itti aanuudhaaf ta'a jedhamee biyya alaatii bitamee doonii yookaan markaba jaatti fe'amee Jibuutii ga'ee yoo jooniyatti naquudhaaf yaalan xaa'oon silaa hurraa ta'uu qabu dhagaatti jijjiirameeti argame. Dhagaa kana humna namaatiin caccabsuudhaaf yaalii yeroo dheeraa fudhachuu konkolaachiftoota fe'uudhaaf achi dhaabbatan biraa komiidha kaase. Nus komii kana balbaloomsine dubbiin tun saaxilamuun hooggantoonni fi dhaabbileen mootummaa xaa'oo san bitanii fi dooniidhaan fe'uu keessatti hirmaatan quba akka walitti qaban taasise jalqaba qondaalonni ol'aanoon kanneen gara gaditti quba qabuudhaan ofirraa mulquudhaan namoonni hedduun hidhaman boodarra dubbiin hammaattee hojii gaggeessaanii fi durataan boordii Ethiopian Shipping Lines aangorraa kaafaman itti aansees itti gaafatamtoonni korporeeshinii hojii qonnaa kan xaa'oo san bitee ari'aman. Xaa'oon sun rakkina hin qabu jechuudhaan uummataaf raabsuudhaaf yaaduun qorannoon laaboraatoorii sobaa gaggeeffamee gabaasni dhiyaateeti ture. Shira kanallee guyyaa kaleessaa waan saaxileef har'aan kana Ethiopian Investment Holding xalayaa barreesseen xaa'oon sun guututti akka gara biyyaa hin galle xalayaadhaan ogguruu dhageenye. Adeemsa kana keessatti xaa'oon kwaalitii hin qabne waggoota dheeraadhaaf bitamee galaa turuunii fi kan ammaa kun kan qabame guututti dhagaatti waan jijjiirameef ta'uu hubanne. Kana qofa osoo hin taane jooniyyaa xaa'oo qonnaan bulatti gurguramu irratti kiiloo 50 akka ta'etti barreeffamullee qabatamaan garuu kiiloo 46 fi sanii gaditti hir'isuudhaan gocha hannaa akka raawwatamu mirkaneeffanne. Kuni akka qonnaan bulaa irratti hojjetamudha. Maal irraa baranna? Qondaaltonni biyya bulchaatiin jiran malaammaltummaadhaan xaxamanii gochoota uummata keenya miidhan raawwachaati jiru. Gochoota akkanaa kana bakka jirru saaxiluun itti duuluu baannan ummata keenya khasaaraa oomishaa qofa osoo hin taane gaaga'amni fayyaa hamaan itti dhufuudha mala. Kanaafuu bakka jirtanitti daba dalagamu yoo agartan odeeffannoo nuuf ergaa nutilleen hordofnee qorannee mirkaneeffachuudhaan duula irratti gaggeessina. Paartee bultoonni gaafa dura xaa'oon Jibuutii ga'e kan bade ta'uu gabaasnu waakkachaatiin turtan taatee kanarraa muuxannoo fudhachuudhaan yoo xinnaate gochoota maatii keessan baadiyyaa jiru miidhan dhoksuudhaaf yaalurraa akka of qusattan abdiidhaan qaba jechuun obbo Jowaar Mahammad dhimma rakkina xaa'oo irratti illee barreesseetiin ture. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin waa'ee kufaatii maallaqa Itoophiyaadha. Itoophiyaan akka malee gagguftee jiraachuu maalan ishiidhaa daaraa ta'eetiin jiraachuu fi liqaan isaan liqeeffachuudhaaf guyyaa muraasa dura deemanii biyya Awurooppaa tana keessa dhaqanii liqeeffachuudhaaf turan fashalee jiraachuu yoo liqaa tana dura isinirra jirtuu nuuf hin kafalle taate waraqaa yookaan himannaa gara himannaa seeraatti deemnaa jechuudhaan Itoophiyaa sodaachisanii achirraa ari'uu kana qofa osoo hin ta'in maalanii Itoophiyaadha garee irra dadhaboo maallaqoota Afrikaa jedhaman keessatti ramadamee jiraachuu kun hundinuu kufaatii gartee dinagdeen biyyaa irra geesseetiin jirtu kana agarsiisuudha. Kufaatii dinagdee biyyattiidhaa irra jiru kufaatii maalanii biyyattiidhaa irra gaheetiin jiru
wantoota kanneen irratti mee waan gartee parsantii 50% 30% maarree sarragaa gabaasuma torbaan kanaa keessaa isiniif dhiyeessina jechuudhaan Jowaar Mohaammed walitti qabee itti kanna ugaa yaada irratti kan maal jedhaani tokkoffaa jaahiyyummaan Itoophiyaa keessatti akka malee hammaachuudhaan bara kana gara parsantii 43tti ol guddachuu baankiin addunyaadhaa World Bank ibseetiin jira lammaffaa irratti yookaan dhimma akkanaa kana barbaadan taate maallaqni Itoophiyaadha yookaan maallaqni birriin maallaqoota irra dadhaboo maallaqa Afrikaa keessa seenee jiraachuun gabaasni torbaan kanaa kan akeekuudha. Sadaffaan sharafni doolaaraa gara birrii torbaanuma kanatti parsantii 7 ol guddachuu baankiin biyyoolessa Itoophiyaadhaatu beekseetiin jira. Afur yaaliin kafaltii liqaa biyyattii ofirraa dheeressuudhaaf yaalame qofaa ta'eetiin jira. Shanaffaan misoomni kooriidariidhaa kana booda hin jiru jedhame beeseen hin jirtu haa. Bilicii cumaan gammatti ijaaramee buu kontiraaktarootaaf wanni kafalamu dhabameeti kunoo booyaatiin jiranii jechuudha haala kanaan. Gabaasaalee torbaan kana qindeeffamanii gallaqeeffaman qofaatii gartee diinagdee biyyattiin yeroo ammaan kana keessa jirtu barbaachisaa taanaan kunoo gabaasuma torbaan kanaa qofarraa hubachuun baay'inatti hin danda'ama jechuudhaan haala kanaan akkatti wal bira kaa'ee maxxanseetiin jira. Kun ammoo faarsee bulaadhaaf waan ta'e natti hin fakkaatu. Waan kanarratti gartaa BBC'n faanis gallaqisanii jiranis Addis Standard Capital maal waa hedduutu gabaasa hojjete. Warri Itoophiyaadhaa ammallee gartee biyyi teenya guddachaatu waan jirti akka ajaa'ibatti tolteetiin jirti jechuudhaan maali waan kana agarsiisaatiin jiranii. Tanaat deemaa jira isinitti gabaa.